Kabajamtoota jaallatamtoota tayyaa bagana gahaan gara chaanaalee kiyyaa dhuftan silkii keenya jechuun mala silkii keenya miimoriin isaa, raamiin isaa fi intarneet ispiidiin isaa, iskiriin deensitiin isaa fi wantoonni silkiin keenya qabu hundinuu jechuun orjinaala ta'uu isaatii fi yookaan ammoo fakkeenyaaf silkii kana gisee gabayaa irraa binnu GB 32 62 akkanas hin jaan silkii kana miimorii raamii isaa hundee isaa jechuudha kan dhugaa deessan jechuudha arguudhaaf fakkeenyaaf amma silkiin kun 32 siin jedhu yoo banti asirra faayilii isaarra 32 siin jedha 32 GB siin jedha amma deemnee jechuudha siistama sanaa laallu jechuudha innis appilikeeshina my Android jo kana keessa haa gallu jechuudha amma bifa kanaan oguu galle fakkeenyaaf waa'ee memory isaa haa laallu jechuudha memory isaa meeqa akka ta'e jechuudha bifuma kanaan bifa amma godhaa jiru kanaan haa ilaallu hordofnaa silkii kana jechuudha amma qafoon isaa reefu oguu laallisan 32 nuun jedhee 32 nuun jedhe garuu amma total GB isaa 25 dha jechuudha kunoo 32 jennee gabayaa irraa binna kunoo 25 jaa jechuudha namichi kun silkiin kun jechuudha akkanatti bifa kanaan adda baasuu hin dandeenye jechuudha fakkeenyaaf kaameraa information isaa adaalluun baakiin isaa 13 megaapikselii frontiin isaa 8 megaapikselii jechuudha akkana jechuudha photo remainingiin frontiidha 2500 fi 80 takka kan 2194 hafaa jechuudha ganaa kaa'u jechuudha kana bifa kanaan information isaa hunda fakkeenyaaf internet speed isaa ilaallu internet waan jirreef kana dhiifama screen size isaa screen size isaa no bifa kana fakkaataa jechuudha bifuma screen irra gartan kana jechuudha kana bifa kana fakkaataa jechuudha information isaa dhugaa jechuudha bifa kanaan baasne jechuudha silkii screen density isaa extra high ta'uu isaa no bifa kanaan adda baasaa jechuudha medium jaallau yoo ta'e law jaa high yoo ta'e high jaa extra high yoo ta'e akkana jaama jechuudha bifa kanaan adda baasuu dandeessaa jechuudha information isaa hunda jechuudha fakkeenyaaf raamii si ilaalu raamiin si takka tuqaa 7 GB dha jechuudha isa dhugaa riiliifate jechuudha Android version isaa 9 jechuudha silkii kana jechuudha amma manufacturer model isa asii ilaaluu dandeenya jechuudha Samsung manufacturer Samsung jaa model isa SMA A10 7F jaa jechuudha akkanatti information silkii kana isa dhugaa qatee bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha silkii keenya gabaarratti 32 nuun jedha asitti eeguu laallee amma kun total memory isaa 25 jaa jechuudha bifa kanaan gabaarratti shoodaa jiran jechuudha silkii kana bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha tasuma oggus echumatti jechuudha echumatti yeroo binnu san ilaaluu dandeenya jechuudha wanta isaa ka dhugaa akka ta'e appilikeeshinii kana irratti dabarsinee silkii kana bifa kanaan baruu dandeenya jechuudha